Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC afaan Oromoo Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'u eegaleera. Qabiyyeen irraaf soneeffanne lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii jiran maal himataa jiru? Poolisoota nu eegan kana gaafanne maal uummata nan yoo waan biraa dhabdan asitti nu fixaafaa hinna wallahi gaafa nu gameechu. Isin uummata isin fixuufis hin taane waan tokko isin gochuufis hin taane nuun jedhanii nutti baachan. Gogiinsi Booranatti jabaate namaaf beelladoota qofa otoo hin taane bineensota daggalaa miidhaa jiraachuu gabaasa qabna. Magaalaa Finfinnee bulchiinsa Nifaas Silkitti barattoota maaltu mudate? አጋጣሚ ሁለት ልጆች ናቸው አጥወልውሏቸው jalqaba ijoollee lamatu lafaan isaan marraan kufan isaan lamaan yaala argachuu waan qabaniif ambulaansiin fudhannee baane. Oduuf odeeffannoo biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuu isiniif dhiyeessa. Amma xumuraatti nu hordofaa. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Nifaas Silkii keessatti barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Haannaa ciree osoo nyaatanii tasaaf wallalanii kufuun mana yaalaa seenan. Hedduun isaanii yaala argachuudhaan gara maatiitti deeffamaniiru. Itti gaafatamtuun waajjira fayyaa Nifaas Silkii Qirsinash Dagguu haala ture akkanattiin BBC'tti himaniiru. አጋጣሚ ሁለት ልጆች ናቸው አጥወልውሏቸው የወደቁት jalqaba ijoollee lamatu lafaan isaan marraan kufan isaan lamaan yaala argachuu waan qabaniif ambulaansiin fudhannee baane. Maatiin ijoollee kanneen arguun naasuu uumeera. Mana yaalaa naannicha jirutti akka yaalaman gooneerra. Nyaatni summaa'uu waan agarsiisu hanga ammaatti hin arganne garuu ogeeyyiin qorannoorra jiru. Ijoolleen hunduu amma fayyaa gaarii irratti argamu. Erga yaala argatanii maatii mallatteessifnee gara mana isaaniitti fudhatanii akka galan gooneerra. Yommuu odeeffannoo jiru qorannu ijoolleen nyaaticha hin nyaannes kukkufaniiru. Warra kufan arganii naasuudhaan kan kufan barattoonni baay'een jiru. Maatiinis odeeffannoo dogoggoraan ijoolleen keenya akkas tahan waan jedhaniif rifaatuun mudateera. Ergasii yaalii erga argatanii fayyaa ta'uu isaanii erga baranii buufata fayyaa galateeffachuun fudhatanii galaniiru. አመስግነው ጤና ተቋማት እናመሰግናለን ብለው አመስግነው ሄደዋል። Aadde Qirsinash nyaannii fi dhugaatiin har'a mana barumsichaatti barattootaaf dhiyaate samuun isaa fudhatamuudhaan qoratamaa jiraachuu himan. አሁን ላይ ሳምፕልም እንዲወሰድ የጠጡትን ነገር amma waan isaan nyaatanis dhuganis samuuda isaa fudhannee qorannoon akka gaggeeffamu gooneerra. Amma bu'aa isaa eegaa jirra. Hanga ammaatti buufataalee fayyaa hundatti yaalii kanneen argatan fayyaa gaarii irratti argamu. Maatis tasgabbeessaa turre. Lakkoofsa isaanii ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jirra. Gara aanolee adda addaattis ergineerra. Hanga ammaatti maatii wajjin kan wal quunnamsiisne gara 500 ol ta'u. Miidhaa guddaan ga'e tokkoyyuu hin jiru. Ijoolleen yoo tokko kufu yookaan ol baasu akkasuma amala fakkeessuu qabu. Garuu amma hunduu nagaadha. Mana barumsicha keessatti nyaata qophaa'u qulqullina isaa qaamni hordofu jira. Karaa mana barumsaas karaa waajjira fayyaas ni hordofama. የምግቡን ጥራት አጠቃላይ ሁኔታውን የሚከታተል አካል አለ። Kantiibaa ittaanaan magaalaa Dasee Saheed Yusuf Bilbilaan gaafannee hidhattoonni TPLF magaalicha hin seenne jedhan. Har'a dhukaasa hidhattoota TPLF gara magaalichaatti dhukaasaniin lubbuun nama tokko darbuu Saheed himaniiru. ዛሬ መንግስት ጥላት ገብቷል የሚል አልዋልታ har'a oduun maddisaan beekamne uummata keessa faca'uun uummatni jeeqamuun gadhiisanii ba'aa turan. Haa ta'u malee dargaggootni magaala keenyaa humni ittisaa uummata tasgabbeessuun amma magaalichi tasgabbii qaba. Humni weerartuu TPLF magaala keenya hin galle garuu oduu galaniiru jedhu dhagahamnaan uummatni gariin fiiguu jalqaban. Lammaffaa immoo humni ittisaa walakkaan dirqamaaf konkolaataan yeroo socho'an arganii diinni galeera jechuun uummatni baay'een bahanii ture. Dasee irraa fageenya kiiloomeetira 10 booruu bakka jedhamurradha waraanni kan jiru. Booruu meedaa laashaa fi adda baay'ee irraa duubatti deebi'aniiru. Humnootni gidduutti citanii hafan akka jeequmsaaf ta'uuf bakkaa bakkatti dhukaasa dhageessaa turan. Isaan ammoo guutummaa guutuu humna raayyaa ittisa biyyaan barbadaa'aniiru. እሱን የማሰስ የማጽዳት ስራ እየተሰራ ስለነበር የተወሰነ ተኩስ ነበር። Humni raayyaa ittisa biyyaa dabalataan magaalicha galaa akka jirutu himama. Kantiibaan magaalittis ammatti humni ittisaa ga'aan magaalaa keenya jira. Dargaggoonnis ba'uudhaan magaalaa eegaa jiru jedhan. እሱን
በቂ መከላከያ ሰራዊት ነው ያለው አሁን humna ittisaa gahaatu jira dabalataan uummatni magaalichaa bahuun magaala eeggataa jiru bu'aa gaariin addatti galmaa'ee fakkaata gara ganamaa humni citee hafe dhukaasaa turan odeeffannoo humna ittisaarraa arganneen humna citee dhokatee hafe qulqulleessaa waan turaniif sagaleen dhukaasaa ture amma sagaleen meeshaa waraanaa guddaan bakka adda addaarraa dhagahama har'as meeshaa waraanaa guddaan gara magaalittiitti dhukaafameera kanaanis namni tokko du'eera bakka buqqaatotni jiran irratti xiyyeeffatanii kan dhukaasan irra deddeebiin garuu ni dhukaasu har'a rakkoon kun osoo hin mudatiin dhaabbileen hunduu tajaajila kennaa turan amma garuu uummatni reefu tasgabbaa'uu jalqaba bor gara tajaajilaatti deebi'uu jennee abdanna. ነገር ግን ከነገ ጀምሮ መደበኛ ስራ ይቀጥላል የሚል እምነት አለ. amma mooduun gaggabaabsee isinitti hima abbaan alangaa federaalaa finciltoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar iddoowwan to'atanitti yoo xiqqaate namoota nagaa 482 ajjeesan jechuun himateen ministeera haqaatti dameen abbaa alangaa fi gareen qorannoo poolisii federaalaa qorannoo yakkaa bu'aa marsaa jalqabaa naannolee Affaarii fi Amaaraatti gaggeessuu ifoomsee jira gartuun qorannoo kun lubbuu namoota darbeen alatti naannolee lamaan keessatti namoonni 165 miidhama qaamaaf saaxilamuun namoonni 109 humnoota TPLF'n gudeedamuu ibsee jira. Poop Francis dhaamsa addatti BBC'f ergame keessatti yaa'ii jijjiirama qilleensaa torban dhufu Glasgow'tti gaggeeffamu irratti deebii bu'a qabeessa akka dhiyeessaniif dureewwan addunyaaf waamicha taasisan. Phaaphaasichi rakkoolee weerara COVID dabalatee dhimmoota jijjiirama qilleensaa fi rakkoolee dinagdee biraa kaasuudhaan murtee cimaan akka fudhatamuuf dureewwan addunyaatiif waamicha dabarsaniiru. Aangawoonni Paalestaan dhagaa xiqqaa lafarraa hafamee fi addunyaa irratti isa guddaadha jedhame magaalaa Yaarikoo kan bulchiinsa West Bank keessatti ifoomsaniin ijaarsi dhagaa xiqqaan yookiin moozaayikiin marsaa Ishaam irratti ijaarame deebisanii ijaaruudhaaf waggaa 5 kan fudhatee fi baasii $12 miliyoona 12 fixee jedhamee jira oduun saatii kanaaf qaban isaan kana turan. gara qabiyyee sattaanutti yoo ceenu lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkachuu himataa jiru. Hidhamtoonni kunneen karaa miidiyaalee hawaasaa iyyachaa turan garuu wanti isaaniif jijjiirame akka hin jirre himatu. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee 40,000 ol gara biyyaatti galchuu beekseera. Haa ta'u malee namoonni mana hidhaa keessa jiran kunneen imbaasii Itoophiyaa biyyattii jirutti iyyatanii gargaarsa soomaan argannee jedhan. Mana hidhaa Saawudii magaalaa Makkaatti ji'oota 6 hidhaa kan ture Fuwaad Muhammad haala keessa jiru akkanatti gaafadheera. Lammiin biyya biraatii waraqaan qabne as keessaa galuu qaban jedhanii murteessan yeroo jalqabaan qabame yeroo sana kaasee asumaan jira ijoolleen yeroo sana wajjiniin qabamne hundumti keenya US'irra kutaanuu keessa jiru keessa nama 180 akkana 80 ol haala keessa jiru immoo yoo sittime wallaahi baay'ee nama sodaachisaa haala nu keessa jiru namni ni dhukkubsataa manni nuti keessa jiraannu mana namni keessa jiraachuu ta'u baatii keessaa ofiin yeroo tokko yeroo lama dhufanii qulqulleessu manni sagaraanuun tollee kana biraan mukayyafa innaan jira mukayyafni kun qabbana uffatan qabnu gaafa dura dhufnu akkuma sanaan urgalleerra hin jiru wanni namni uffatee bulu kanarraan kan ka'e namni baay'een isaadhaan qofaadhaan qabamee namni kun wal keessatti dhukkubsataadha hedduu namni nagaan hin jiru ammas kana biraan hanqina nyaataa baay'eetu jira sa'aatii 24 keessatti yeroo lama nuu galchan nyaata kan nuu galchan nyaata xiqqaa wallaahi kan nyaata gahaa nam tokkoof hin taane nama 3-4 galchu rakkina akkanaa hedduutu jira namni as keessatti namni baay'een isaa miidhamaadha jechuudha harma gabaabaa. Mee warri imbaasii Itoophiyaa fa'aa dhufanii isin ilaalanii beeku haala isin keessa jirtan isin gaafatanii beeku? Waan si dhibusaa isaan dhufanii nu ilaaluu dhiisiti hogguu tokko irra baatiidhaaf waan akkanaatiif deema ijoolleen namni 9 bakkatti dhukkubsatanii hulaa dhodhoofnee nama dhukkubsataa kana nurraa fuudhaa hogguu himannu ol seenanii nu reeban. Nureemnaan imbaasii nuu fidaa imbaasii biyya keenya nuu fidaa isaan nuti dhufanii nu ilaalan jennaan namni dhufee ilaalus hin jiru isin imbaasiin qabdanuu isin hayawaanaa jedhan usnee dhiifne jechuudha takkaa wannan kana isin jedhuu fi takkaa erga har'a baasii 5 fi guyyaa 19 ilaal ergaan qabame mana kana seenetti takkaa guyyaa tokko maqaa imbaasii Itoophiyaatiin namni bakka nu keessa jiru kana namni dhufee nu ilaalan jiru. Mee maaltu akkasinii ta'uu barbaaddu ammatti gama mootummaa Itoophiyaa irraan? Waan kana utuu ilaalchanuu godhee asii nu baasee
wallahi amma sadugaa dubbachuudhaaf amma gara booda gara lachittuu waan godhamne yaa rabbi asumatti waan tokko nuuf itti argaa jechuuf dhageenya wallahi sadugaa yoo dubbanne jechuudha. Maaliif yogguu nuti as keessatti yeroo tokko ilmi namaa gaanii nyaatanii dhugaa gaafa dararamnee warra ammaa poolisoota nu eegan kana gaafa gaafanne maal uummata nana yoo waan biraa dhabdan asitti nuuf xaafaa inna wallahi gaafa nu game jechuudha. Isin uummata isin fixuufis hin taane waan tokko isin gochuufis hin taane nuun jedhanii nutti baachan waan si dhibusaa jechuudha. Amma sonni nu mootummaa keenyarraa eegnu biyye namni asitti dhumu kuni lammii isaati maal nuffee waan fedhe yoo ta'e seeraan ala biyyaa baanus biyyi nuti itti waamamnu hin jiru biyyuma keenya malee jechuudha. Ammas kan nuti irraa eegnu mootummaa keenyarraa lammii kanaaf adaraa yoo sagalee kana dhaga'e uummata kanaas keessaa akka nu galchuun jedhan. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee rakkoo keessa jiran baraaruudhaaf hojii hojjetaa jiru gaafachuudhaaf Saawud Arabiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Leencoo baatee dubbisuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Qabiyyee keenya taanuun paarkii Booranaa keessatti bineensota hedduun sababii gogiinsaan rakkoof saaxilamaa jiru. Keessumaa Goljaan hanqina bishaaniif nyaataaf saaxilamaniiru. Paarkii kiiloomeetira iskuweerii 310 ol bal'atu keessa gosoota simbirrootaa 286 oltu jira. Isaan keessa gosti simbirrootaa 4 godina Booranaa qofaa keessatti kan argamanidha. Leenca, sattawwaa, arba, farree diidaa dabalatee bineensonni hoosiftoonni gosti 46 ol paarkicha keessatti argamu. Habtaamuu Xababuu itti gaafatamaa paarkichaa obbo Nugusee Waataa gaafateera. Bonni kun deddeebi'ee yeroo hedduu akka dhufu akka uumamu hin beekama. Durallee rakkoo chaalenjii akka waliigalaa qabnu keessaa tokko rakkoo dhabamiinsa bishaanii already akka godinaatti waan hin jirreef paarkiin illee godinuma kana keessa waan jiru rakkoo sababa kanaaf asiin durallee bineensa akka miidhamaa turellee achirratti kaasnee turre. Haa ta'u bonni kun aga dhufee bineensa bosonaa waan jiraniif amma keessattuu bineensi bosonaa akka waliigalaatti utuu hin taane keessattuu bineensa akka Goljaa, harreen diidaa adda dureedhaan sababa bishaaniitiin akka miidhamanii beekamanii kana wal qabateeti amma rakkoo guddoo kan nutti ta'e hojii eegumsaaf kunuunsa akka godina Booranaa keessattuu ga'ee leencaa kan qaban kanaan durallee dhiyaateera keessattuu kunuunsa irratti eeguu irratti aadaa guddoo kan qabu hawaasa uummata Booranaati. Uummanni kun immoo yeroo ammaa maal keessa akka jiru walumaan beekna bishaan iyyuu sababuma kanaan keessattuu gara godina Booranaa gara kaabaa irratti roobni xiqqoon kan jiru garana waan ta'eef garana godaananiiranii sababa kanaan dhiibbaan guddaan already iddoowwan kunuunsaa paarkii kan keessattuu naannoowwan akka muraasa roobni dhaqqabne kanarratti dhiibbaan guddaan akka jiran hin beekama. Haa ta'u garuu bineensota akka Goljaa kana keessa akka carraas ta'ee hanga ammaatti onna ta'uu dhabuus huqqinni guguddoon hin mul'ata. Kan nuyi argine immoo kan du'anii jiraachuu danda'a. Gama harreetiin immoo haga ammaa harreen hin duune duwiitiin qunnamallee hin jiru. Haa ta'u garuu bineensa bosonaa dabaabonaa kanaan akka saaxilaman ofiis hin beekama. Tarii Goljaan kan huqqateen alatti sababa bona kanaatiin kan lubbuun darbe jira. Yeroo bonaa kana Goljaa harree diidaa gosa lamatu jira. Barseen zebraa ta'ee nuta zebraan isii babaadhuu tana isiin immoo almost irra caalaan isii yaabeelloo gara bahaatii fi akkasitti argamti. Haa ta'u garuu saaritee siin jira. Kun immoo gireevii zebraadha. Gireeviin zebraan kun saaritee jira. Sanyiin isaa akkuma East Afrikaatti iyyuu lakkoofsisaa baay'ee xiqqaadha. Itoophiyaa keessaa bakki immoo populationin gahaan jiru paarkii biyyoolessa Booranaa keessaa bilookii saaritee kana. Kanaaf bonnis immoo saaritee irra waan cimu sababa kanaaf saaritee irratti xiyyeeffannee naannoo kanatti hojjechuu jirra. Hanqina qabuun jira. Bineensi bosonaa immoo qaamaan wanni nu ilaallu qaamaan socho'anii haga tokko nyaata argachuu hin danda'anii garuu hanqinni nyaataas akkuma margaa kana jira kan hubanneera jechuu barbaadeeti. Keessattuu amma Nugusee yeroo akkas bonni jiraatu paarkiiwwan garaagaraa irraa bineensonni gara biyya ollaatti fa'aa yeroo baqatan mul'ata. Wanti kun ni mudata paarkii biyyaalessaa Boorana yaaddoo qabdu gama kanaan. Bineensi qaroodha. Dandeettiin isaa guddoodha. Iddoo isaa mijatuun beekaa. Kanaaf immoo bineensa bosonaa kanaaf fayyadamee carraa kanaaf fayyadamee godaanuu jedhu waan ati kaaftu kana siibsuudhaaf eenyu kan godaanu jiraachuu danda'a. Maa jennaan akkuma sii kaasaan haalli naannoo san jiru Noorzen Keeniyaa jiru. Keenyaa olitti immoo bona hin qaba waan jedhu tokko dhagahu jira. Yoo ammaaraachii akkasii kana filannoo akkasii kana hin qabaanne sababa saniif naannoo sunuu bonaa kenna immoo wanni caaluun jiru. Akkuma isin jedhama carraa nu qabnu gara yaabeelloodha gara kaabaatti xiqqoo roobni kan jiru haalli wanni hedduu uummannis gatti baqachuu jiru garana sababa kanaaf yoo achi hin baqanneen alatti bineensi bosonaa yeroo akkanaa kana keessa fayyadamee hin godaanaa eeyyan hin godaanaa iddoo filannoo qabutti hin godaanaa. Sagantaa keenya gara goolabuutti finnee jirra. Odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii keenyarraa kan argachuu dandeessanii qopheessaan sagantichaa Zalaalam Taaddasaati hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesseera. Oskaar Bungaa ogeessa teeknikaa guyyaa har'aati.